imimmaan out with work will set you free hojiin bilisa si baasa akka jechuuti. Barreeffama seensa manichaa irratti argamudha. Nagaan isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoonni Giddoo Baayogiraafii. Har'a waa'ee kaampii Yihuudoonni bara gita bittaa naazii keessatti dararamaa turanii isiniif qabadhee dhiyaadhe. Qophii kana keessa wantoonni miira keessantuu kan jiraachuu malu gamanumaan na of galchaa jechuun barbaada. Imaammata sooshaalizimii yookaan naazizimii kan sanyii makaa balfuu fi sabboonummaa Jarmanii leellisu imaammata lafa bal'ifannaa baafachuun bara 1933 akka lakkoofsa Awurooppaatti Adolf Hitler gara aangootti as ba'ee labsate. Yeroo kanattidha imaammanni naazii Jarmanii tajaajila siivilii akkasumas hojiilee garaagaraa akka isaan hin hojjenneef dhorku lammiilee Yihuudotaa guutummaa Jarmanii keessa jiran irratti labse. Yihuudoonni kunneenis hojiin ittiin bulmaata isaanii akkasumas dinagdeen isaanii rukutamuu waan jalqabeef falmuu jalqaban. Imaammanni naazii kun kan dhorku hojii kamiyyuu akka hin hirmaanne, daldala akka hin geggeeffanne, beeksisa gaazexaa kamirrattuu akka hin maxxanfamne jechee kan dhoowwu ture. Seerri bara 1935 magaalaa Nuurenberg Laws of the German Blood and the German Honor itti ba'e immoo Yihuudoonni firooma dhiigaa Jarmanoota waliin qaban akkasumas fedhiidhaan lammiilee Jarmanii tajaajilamuu qabu kan jedhu seerri laafaan tokko ba'e. Kunis gam tokkoon gaarii haa fakkaatu malee adda baasuuf baay'ee rakkisaa ture jedhama. Jarman akkuma abbaa Awurooppaa Poolaandiin qabatteen booda bara 1939tti duula waraana addunyaa lammaffaa dammaqsuun bulchiinsa warra Poolishii fi namoota ciccimoo biyyattii rukuttee dhabamsiiste. Bara 1940tti kaampii waraana Jarmanii kan ta'e qabamee ture mooraa Auschwitz gara mana hidhaa guddichaatti jijjiirtee lammiilee biyyattii siyaasaan shakkaman achitti uggurte. Waxabajjii 22 bara 1941 eegaltee gara baatti daangaa babal'ifachuutti fufuun tokkummaa Sooviyetii weerarte. Bara kana irratti loltoota Jarmaniitiin lammiilee Yihuudii 500,800 ta'an irbaata rasaasaa ta'anii jumlaan ajjeefaman. Konfiraansii Waansee Berliin fulbaana 20 bara 1942 booda Reinhard Heydrich gaaffilee Yihuudotaa marii dhiyeessuun jalqaba bara 1942tti murtoon Jewusheta yookaan Yihuudota guutummaa Awurooppaa keessaa taa'u labsame. Bu'uuruma kanaan laboobaawwan abiddaan kan guutame kaampiiwwan cunqurfamtootaa jechuun Yihuudota miliyoonota of keessatti qabachuu danda'u Auschwitz, Pesek, Chesmino, Majaanek, Sabiiboorii fi Tiriiblinkaatti ijaaraman. Hidhamtoonni baay'eenis akkuma baabura irraa buufamaniin bakka kanatti gaazisummaatiin obbaafachiifamu. Har'a kanan isiniif dhiyeessu waa'ee kaampii Auschwitz jedhamuuti. Kaampiin Auschwitz bakka lamatti ijaaramuun bulchiinsa lama jalatti bula. Kaampiin lamaan kunneen Auschwitz tokkoffaa fi Auschwitz Birkeennaa jedhamuun waamamu. Hoogganaan kutaa bulchiinsa Auschwitz tokkoffaa Dr. Joseph Mangal hoogganaa naazii isa gara jabeessa jedhamuun beekama. Gochaan inni godhu keessaa gochaan gara jabinni isaa nama sururu lakkuulee lamaan dhalatan daayisektingii dugdaan gadiitti baqaqsuun maaliif akka lakkuu ta'an qoratama. Sababni kun godhamuuf ammoo erga guutummaa Awurooppaa to'ataniin booda sanyii Jarmanootaa baay'isuuf saayinsii qorannoo sanarraa argamutti dhimma ba'uuf akka ta'edha. Auschwitz tokkoffaan kutaawwan akka daayisekting ruumii akkasumas laboobaa abiddaa yookiin concentration kaampii xuubiiwwan gurguddaa irraa tolfaman ibiddi isaa fageenya irratti lubbuu qabeeyyii baqsuu danda'u of keessaa qaba. Dhagaa cilee yookaan kasalatti buufaawwan gurguddoo afuriin itti buufama. Laboobaawwan abiddaa tokkichi al tokkotti reenfa namoota 2,000 gubee daaraa gochuu danda'a. Kutaawwan bulchiinsa mana hidhaa Auschwitz tokkoffaa keessaa ijaarsaawwan xuubirra tolfaman hedduutu jiru. Kan keessaa kutaa lakkoofsa 6 keessa rifeensa dubartoota Jiwish toonii 40,000 ta'utu jira. Jechuun loltoonni naazii akkuma hidhamtoonni baabura irraa buufamaniin gara buufatichaatti oofamaniin booda bakka lamatti hiriirsuun bitaa mirgatti addaan qoodu. Sana booda erga galmeeffamaniin booda gara kutaa dhiqannaa lafa jalaatti ijaaramee jirutti geeffamu. Al tokkotti nama 2,000 seensisuun dirqama rifeensa qaama isaanii guutummaarra jiru loltoota naaziin irraa adamu. Erga adameen booda rifeensichi sun dur komaandoota jechuun namoota hidhamtoota keessaa yeroo filataman gara mirgaarra hiriiran carraa umuriin jiraachuu 6 argatan. Isaaniin fe'amee gara warshaa uffata halkanii yookaan bilaakeettii oomishuutti geeffama. Hidhamtoonni rifeensa irraa adame kun ammoo dirqamsiifamuun kutaa dhiqannaatti erga oofamaniin booda
lafa jalaan qotamee ujummoo gaasiin summaawatti seenuun tolfame waan jiruuf ujummoo sana keessatti lakkifamu. Namoota 2,600 baafachiisuuf daqiiqaa 15-20 qofaa fudhata. Eenyullee kutaa gaasii kana seenee achi as deebi'ee waa'ee manichaa kan himu hin jiru. Hunduu bakka hin deebinetti argamaniiru. Reeffi isaanii sandarkumaandotaan erga dhiqameen booda gubamuuf gara kutaa labooba abiddaa qophaa'e irratti fe'amu. Labooba abiddaa sun sa'a 24 keessatti reeffa namoota 20,000 daaraa godhee bula. Lageen lamaan awutoobisii tokkoffaa fi lammaffaa marsanii argaman lagni Soowaa fi Viiziwaa lageen jallisiif oolan waan ta'aniif daaraan lafee namoota laga kanatti gatamu. Kutaa Dr. Niikulaas keessa jiraachaa ture fuullee kutaa dubartoonni Yihuudotaa itti dinnicha guyyaatti tokko isaaniif kennamtutti affeellatan alwaada yookaan kushiinaa garagaree argamu tokkotu jira. Kutaa kana keessatti kan argamu harrayyuu hambaa seenaaf taa'ee kan jiru hambaa rifeensa dubartoota Yihuudotaa toonii 40,000 ta'utu kuufamee jira. Bara 1944tti waraanni Sooviyeetii adaduma mana dachaatti dhiyaachaa deemuun bittaan loltoota naazii gara dhiyaatti socho'aa deeme. Rifeensi namoota ittiin uffata halkanii hojjechuudhaaf walitti qabame sun utuu fe'ameen baay'inatti keessatti hafe. Haaluma wal fakkaatuun gamoo kanarra keessa ijaarsa xaawulaatiin gargar citee kutaa argamu keessatti immoo daaraa lafeewwan ilmoo namaa akkasumas qabeenya namoota dhuunfaa uffata namoota Jewish guyyaa sana kan bifa buburree sarara alaabaa Israa'el fakkaatu qabu ulee qaama miidhamtootaa akkasumas kophee faana miila qeenxee 90,000 oltu jira. Kutaan biroon kutaa kanatti aanee jiru daawwattootaaf banaatee jiru kutaa ciisichaa hidhamtoonni guyyaatti sa'a 3 qofa walirratti ciisan yoo ta'u asii ol xaawulaa mukaarraa kan tolfame sireewwan irraa jala meetira tokkorraa nama 5-7 keessummeessu qaba. Waliigalatti kutaan tokkoonsaa nama 398 bulcha. Uffata halkanii malee lafa gogaarra ho'a digirii negatiivii 13 cabbii bonaa sana dandamatanii walirra ciciisanii bulu akka jechuuti. Namni baay'een cinqii sana keessa halkan obbaafatee waan buluuf sundur-komaandoonni ganama barii erga hidhamtoonni dinnicha qotuu yaaniin booda reenfa funaananii labooba abiddaatti gubu. Kutichuma seensarra gara harka mirgaatti kutaa tokko keessa bakka harka dhiqannaa kan argamu yoo ta'u kutaatti aanan lamaan keessa immoo ujummoowwan geessituu mana fincaanii 22tu kutaalee walitti aanan lama keessa jira. Namni 400 seenee qulqullaa'ee ba'uuf daqiiqaa 12 qofa tayyamamaaf. Kanaachi loltoota naazii gara jabeeyyii sanaan battala ajjeefamu. Kun gara jabina isa hamaa sirni naazii Jarman duguuggaa sanyii Yihuudootaa irratti raawwachuuf kaampiiwwan ijaarrate keessaa kan kaampii Awutuus qofa baay'ee muraasa isiniif qoode. Waan jaallattanii na hordoftaniif galatooma horaa bulaa. Giddoo baayogiraafiidha.